Wannak jara dhungachuu na gammachiisa. Maaltu jira akka jenneef jaartii dhungachuu qofa na gammachiisa. Artistii Oromoo keessa artistiin gartee uummata Oromoo hunda biratti jaalatamaadha. Yeroo hundaa'u ammallee jaalatamaadha. Akkasuma uummata Itoophiyaa jaalatamaadha eenyu. Carraa abbaa fudhate. Asii wagee. Roofugaa. Okay. Ati shamarree meeqa Fuute. Fuute. Kanumas jara deemaa. Duratti durummaa qabee. Koi anaa kana maaliif anaa fi durba walitti hiitan? Wanti biraan jiru? Ofii filattee bara. Manaaf abjuu waa baay'ee jira. Abjuu sanaan. Tole kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Yasu Birra. Qophiin keenya gaa akkuma itti fufetti jira. Egaa gaafii nama naa dhiyaate kun kan roofurra bareedaan jeetii yaada. Karoofu san akka malee osuma okay kun maal jaaseetan ati shamarree meeqa fuuta? Fuuteedha. Fuute. Kanaan dur. Jaartii meeqa qabdaa? Okay gaafiin fuulduraaf ati shamarree meeqa fuuta jechuu natti fakkaate lakkaa gaafiin ati shamarree meeqa fuuteedha? Musobuu hin danda'amu. Ani shamarree tokkollee hin fuune garuu fuudhuuf gara fuulduraatti karooraan qaba. Akkuma inni jedhetti koomanti jala nu barreessa. Ta'inni fuudhee kijibee jiraate. Yaayyuu fuudhee ture ganna dhiisee koomanti jala nu barreessa. Yoo warreen kana dura isin fuudhee adda ba'an jala barreessa. Ani fuudhee jechaan jira fuudhoo jechuun. Ni adaba. Ayyee. Koomantii irratti barreessuun dagatina. Asumaan yuutubaroota keenya baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabajnu hundi isaanii Sayid Baabaa yookaan immoo SB Baabaa Adaamaa Tube obsa teckno Yasu Birra hundumti keessan namoonni maatii keenya taatanii Yasu Birraatiin deemaatii jajjabeessaa like subscribe share gochuun dagatina. Xabni keenya akkuma itti fufeetti jira. Taraan eenyuum? Dabaree obsiin atti fakkaata. Beeka. Ani bar irratti kadhadhee waan fudhuuf gaaffiin cimaan narra hin bahu. Warra keessan jala takka lukkuu hattee beektayi. Dhugaan waan shakkee. Lukkuu hattee beektayi yookaan immoo sangaa hattee beektayi. Fedhi. Wanti gaafiin kun si ilaallata. Maaliif? Gaafa ijoollummaatti yoo akka si ilaalu lukkuu tana jala fiigee qabisa baasee qabee shaf gara magaalaa. Dhugaa waan gaaffii ajaa'iba na gaafatan. Sababni isaa akkam ture? Lukkuu baay'ee qabna. Lukkuu nuuf qalaa yeroo jennu warri keenyaanii ishiin jedhan beektaa? Boqqollootu jira. Boqqolloo gurguddaa kana keessa kirrii boqqolloo kana urree garaasaa keessa kirrii ittiineetu lukkuu jala buufnaan. Lukkuun fuutee waggaa liqimsitu kirriin qoonqoo ishee kana qabata. Yeroo sana kirrii afaan gubbaatti murreetu lukkuun du'uuf jetti nuuf qalaa inni laana warra keenyatti. Inni kuffattee jennaan. Yeroo qalaanii kirriitu mormatti rakkataa saboota lukkuu sana nyaannaa jechuudha. Hanna miti. Buphaan mo'atee beeka. Buphaa. Killee lukkuu hateetiin affeellachuu fi mana jiran akka itti affeelladhu dhabeetan abidda keessan kaawwadhe daaraa keessa haadheen keessa kaawwadhe xiqqoo yeroon turu in tokke buphaan sun samiitti achi ol dho'e yeroo maatiin fiigee dhaqee ilaalanii buphaan dhukka'ee jira maannoo dhukka'ee jira dho'ee jira saboonni irratti baranii jechuudha akkas baay'ee na gammachiisee jira gaaffichi. Sayid. Gaaffii itti Yasu Birra natti fakkaata. Sayid. Akkana deema jechuudha. Akkas. Tole. Shamarran irraa adda boodinee. Shamarran isa dhungachuu keetti jaallataa. Shamarran dhungachuu keetti jaallataa. Riil. Shamarran dhungachuu si gammachiisa. Dasseedha. Shamarran dhungachuu kun si gammachiisaa. Si gammachiisa. Hai. Yoo si gammachiisa. Wannak jara dhungachuu na gammachiisa. Maaltu jira akka jenneef jaartii dhungachuu qofa na gammachiisa. Hundaa miti. Hunda dhungachuu sun ta'een jaartii dhungachuu na gammachiisa. Duraan osoo jaartiin qabaatiin dura shamarran babbareeddoo osoo argadhee dhungadhee hoomallee miti beektaa. Akkasi jaartii dhungachuu nama gammachiisa. Namni hin gammachiisne jira hin jiru. Namoonni tokko garuu gaafa maatii godhatan hammanatti hidhata dhunguu kana baay'ee no'isan.
just haadha warraa kootedhanii majaa fiil godhaniif ati immoo nama haadha warraa qabudha. Sanumaan qabeetu ergaansa. Ani garuu gammachiisaadha. Nan gammachiise. Ani garuu gaafan fuudhu waan dhungadhuutti hin fakkaatu. Lammataa moo? Takka. Ayishi. Okay, Gafiif nuti dabarraa. Simu. Yasu obsa. Ish. Kan fuudhu. Obsa. Qabadhu obsa. Ish. Yasu maali Gafiif? Abjuusii taate. Dubruu maali qabdaadha moo? Jaalattee gaafii bareedaadha. Gaafiin jaalattee yookaan immoo jaalatamtee beektaa? Jaaladhatillee nin beeka. Jaalatamallee nin beekan jedha. Gaafumatti. Carra qabeessa. Bareeda. Osh. Gafiin ittaan. Tole. Gafiin akka jedhu artistii Oromoo keessaa namni ummata Oromoo hunda biratti yeroo hunda jaalatama miti. Artistii Oromoo keessaa artistiin gartee ummata Oromoo hunda biratti jaalatamaadha. Yeroo hundaa'u ammallee jaalatamaadha. Akkasuma ummata Itoophiyaa jaalatamaadha eenyu? Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Yasu Birra. Gaafiin kun gaafii namni hedduun deebisuu danda'u. Artistiin kabajaa isaa eeggatee yeroo sirbuus yeroo gartee wanti takka dhufees yeroo kamuu irratti uummataa walitti hin buune akkasuma mootummaallee jaalatu uummanni jaalatu kabajamaan nama dhugaanii beektan kun Dr.aby Birraadha. Ana maqaa of taasisan eegaa ture Kuni gaafii hin qabu Dr.aby Birraadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya hanga ammaatti nu waliin turuu keessaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha dhumarratti gaawwaniin jechuu barbaadu. YouTube irratti namoonni hedduun YouTube keenya maa subscribe goone maa like goone jecha turtan. Komentii garagaraa irratti waan kana dubbisee fi kana bira kutuu hin barbaadu. Waan gaarii dalagaa yoo isin waan gaggaarii dalaydan viidiyoo nama hawwatu viidiyoo ergaa gaarii qabu kan nama barsiisuu maxxansitan namni hin daawwanne hin jiru. Kadhachuun isin barbaachisu namni ni daawwata akkasuma bakka guddaa ga'uu dandeessan. Kanaan qaba warra gartee gaafii akkasii dhiyeessuuf akkasuma warri daawwatu yoo waan isinitti tola waan gaarii argitan like godhaa subscribe godhaa jajjabeessaan isin jaa YouTube irratti youtuberoota ijoollee Oromoo gaa hedduu jira amma duraan waa xiqqoo amma heddummaatanii jiran Yaasuun Birraan jira Beekii Showuu ni jira ayyaantullee gaa YouTube banattee jirti. Ani har'aan harka ayyuu enda Beekii jaa keessiiti subscribe godhaaf akkasuma Yaasuu Birraallee gaa Yaasuu Birraan namoonni hedduun hin beektan maaliif yeroo hedduu namni gartee duuba taa'ee waa hojjetu tokko hin beekamu. Jechuun kiyya Yaasuu jechuun viidiyoolee hedduu akkasuma cidha Beekii fi ayyaantuu akkasuma viidiyoo kiyyallee kana dura viidiyoolee babbareedaa bifa gaariin haala gaariin mimmiidhagsee namni isiniif dhiyeessaa ture. Paraankii dhiyoo kana waraabamaa jiru namni duuba tahee hojii bareedaa akka sirriitti dhageessan akka viidiyoon san qulqullina isaa eeggatee bifa bareedaadhaan bifa nama hawwatuun akka isin bira gahu namni godhaa ture Yaasuu Birraati. Kanaafuu gaa nama waan gaggaarii hojjetu yeroo kamittuu jajjabeessuun cinaa dhaabbachuun hamilee isaa jajjabeessuun aadaa keenya aadaa Oromooti waan ta'eef Yaasuu Birraa subscribe godhaa share godhaan isinin jaa akkasuma Sa'iidilleen YouTube qaba. Kana dura Sa'iid hedduun itti haaraa ture maaliif afaan Amaariffaatiin dalaga yeroo hedduu dandeettiin isaa dandeettii addaati. Maaliif naafi Sa'iid jechuun nama waliin ture kana dura osoo YouTube hin qabne duratti biyya Yemenitti jechuudha. Bakka itti bilbileetiin aboo share godhi maal aboo maaliin share godhaa midhiis Amaariffaan dalayda. Ergas bakka namoonni hedduun jala barreessanii afaan Oromootiin nu koottuu dandeettii guddaa qabdaa jaalannee jira dandeettii kee kana jaanii innis gaa haa galatoomu komii keenya dhagahee
kiyyaas ka hordoftoota isaatis dhagahee amma yuutuba haaraa qabatee dhiyaatee jira gaa adaamaa tubee jaa yuutubni sanii inni hedduu qaba keessaa ittuma fufee jechuu achi booda maaliif kana dura gaafadheen ture aboo maaliif afaan amaariffaatiin hojjetta Sa'iid jennaan bar ummanni keenya akka jara kaanitti naman jajjabeessanii lakkii dongortee jirta atummaan itti hojjedhu waan gaarii hojjedhu si jajjabeessanii jeeni akkasuma gaafanee jira Sa'iid kijibaan jedhamu Sirriitti. meeqa qabda amma subscribe adaamaatu beeka afaan oromoo kan Amma 50 guutee jira garuu asumarratti amma waan si dabalu. Akkuma gaafa ture sin jedhan uummanni keenya namni muraasni jaalatu xiqqoon si jajjabeessus guutuun sin jajjabeessan. Gaafa amaariffaan dalagu jalqaba YouTube yeroo eegalu afaan oromootiin eegale. Nama laaluu fi nama subscribe godhabnaan isuma san amaariffa garagalchee ofii afaan oromoo irraa haaqe. Haaqetti afaan amaariffi kiyya guddaadha 270 akkana kalaa'e. Gara 300 deema. Sila 400 foyin galaa uummanni yeroo zaranyinatti eegale tokko ana afaan oromootiin eegalu arginaan lash jedheetiniin qabbanaa'e malee akkasi amma adaamaatu waggaa tokko ol caalee jira 50 jira wili amaariffoo baatii 10tti 100 galee yuutubiin silvarii hawaardii naaf erga jechuudha amaariffi namni dafee subscribe naaf godha yoo nama jaalatan kennammoo comment irratti isin jaalannaa nu jabaadha kan namni ilaalu 600 600 kan miliyoona ilaalu illee jira kan 50 120 illee ilaalus ni jira namni ka ilaalu hedduu ka subscribe godhu nama muraasa kun hundi maali jedha afaan oromootiin irratti ammas wilii jirra jechuudha afaan oromootiin. Okay kanarratti dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun viyoora guddaan qaba namni naa daawwatu hedduudha garuu kan subscribe godhu xiqqaadha jaan wanta kana ummata qofa daawwattoota yookiin hordoftoota keenya komachuu osoo hin taane rakkoo takkaatu jira. Rakkoon san maali? Ijoolleen keenya baay'inaan biyyoota Arabaa biyyoota alaa jiran hedduun isaanii iimeelii isaanii hin beekan. Iimeelii hin qaban. YouTubein yoo iimeelii seeraan hin banin subscribe godhuuf si rakkisaa jechuudha. Iimeelii banis hin jaa namoonni tokko tokko iimeelii hin bananii akkasumaan daawwataniiti keessaa bahan jechuudha. Kanarraa ta'uu danda'a. Dhumarratti gaawwaniin isin jechuu barbaadu isinitti hin dheeressu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sa'iid gaa duraan gaafa amaariffaan hojjechaa ture baay'inaan daawwatamaa fi ture chaanalli isaa. Bakka namoonni hedduun oromiffaanis hojjedhuu dandeettii ta'e kana saboota alagaan hin tajaajilinii dandeettii bareedaa muuxannoo qabdu kana uummata keetiifillee gumaachuu qabda tajaajiluu qabda uummata keetillee jennee gaafannaan gara afaan oromoo gad deebi'e waan ta'eef erga gartee inni oromiffaan eegale oromoo ta'uu isaa barraan uummanni duraan daawwachaa fi ture san xiqqaachaa dhufee jechuudha. Kanaafuu gaa wanti isinitti himuun jiru waan godhuu beektan isinuu ni beektanii deemtanii adaamaatu jajjabeessuu qabdan akkasuma nama kamuu jechuun nama oromoo kan waan gaggaarii hojjetu yuutuba irratti yoo argitan wanti isinirraa irratu hin jiru. Subscribe tuuteef like tuuteef wanti isinirraa irratu hin jiru isin. Qarshiin isinirraa kutamu hin jiru. Garuu isaaniif bu'aa ta'a. Hedduun keessan gaa kana durallee irra deddeebi'ee isin beeksisee jira. Maallaqa guddaallee osoo hin taane yuutubiin waan hamma namaaf kafalu jira. Garuu namni hedduun maallaqa guddaa seetanillee waan hin jeena hanga kafaluutu jira. Garuu nama waan takka gartee itti dadhabee hojjeta. Amma viidiyoo hojjechuun waan salphaa namatti fakkaata miti. Itti yaaddee viidiyoo waraabda deebitee iidit goota iidit gochuun sa'aatii meeqa sirraa fudhata. Dadhabbii qaba kun hundi. Kana gaa warra yuutubarootaatu beeka. Kanaafuu gaa namni tokko hojjetee dadhabee dadhabbii isaa san laffaatii isaa san argachuu qaba. Akkasumatti isin yoo hojjettan waan ni argattan. Namni kun gaa isin bohaarsa isin gammachiisa. Garuu isin laayikii fi yoo daawwattaniif waan isinirraa hir'isu hin qabu jechuuf hin jee dubbiin dheeratteef gaa harratti hin fe'attu jetti Oromooni. Kanaafuu nama keessa waan gaarii nama hojjetu yoo agartan yuutuba irratti jajjabeessan isin hin jaa. Waan nu daawwattaniif golatoomaanii asumaaniin goolabaa yoo dhaamsa qabaattan isin Baay'ee galatoomaa asumaan Yaasuu Birraas galateeffachuun barbaada sababni isaa yuutubaroota kanaa wajjin wal quunnamsiisee bakka tokkotti interview waan nu godheef baay'ee gammadiitiin jira. Egaa Yaasuu Birraa jechuun keessattuu namoonni biyya keessa jirtanii kaameeraamaanidha, professional kaameeraamaanidha, editeeradha. Kanaaf waan barbaadan isin hojjechuu danda'a warra akka kiliippii sirboota garaagaraa faarfannaa garaagaraa diraamaa garaagaraa wantoota akkasii waan hojjetuuf yuutubara Yaasuu Birraa bilbila isaa yoo barbaadan as jalatti isiniif kaa'uu danda'a waan ta'eef quunnamtanii hojii garaagaraa hojjechiifachuu dandeessu. Chaanaalii isaa immoo subscribe like share gochuun hin dagatinaa. Akkuma isaan jedhanii isaan waa hedduu haasana jiranii isaan hundaa'u
baay'een galatoofadha jechuudha. Chaanala isaaniillee gartee yeelleen xiqqaa ta'u jalaniin kaa inni caalaa gartee waan barumsa gartee irraa argatan jecha jala galtanii subscribe godhaadha like godhaadha galatooma ulfaadhaadha inni harkachuu feetan yeroo hundaa'uun hin jira hedduun isin galatoofadha. Waan daawwattaniif galatooma Yaasuu Birraa. Taphni nu har'a taphanne kun isinis nu wajjin bohaaraa turtan kun yoo isinitti tole like gochuun dagatinaa chaanal isaa subscribe godhaa. Viidiyoo bareedaa isiniif finna nu eeggadhaa share godhaa fi koomentii jalatti yaada qabdan nuuf barreessaa. Waan daawwattaniif galatooma nagaa nu tura.